mootummaan caasaa gurmeessee tajaajila barbaadamaa hawaasa biraan ga'uuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kenni tajaajila iddoo tokkoo gaaddisa odaa Adaamaa ifoome. Magaalichatti bara 2013 irraa jalqabee yaadamni tajaajila iddoo tokkoo karaa adda addaatiin hojiirra kan oolfame yoo ta'u guyyaa har'aas bifa haaraan gaaddisa odaa Adaamaa jedhamee bakka hooggansi olaanaa federaalaa naannoo fi magaalichaa akkasumas jiraattonni argamanitti ifoomeera. Haasaa baniinsaa kan taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee yaadama mootummaan tajaajila fooyyessuuf maddisiise irratti hundaa'uun akka magaalichaatti wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkootiin hawaasaaf tajaajila si'ataan kennamaa turuu himan. Tajaajila fooyyessuu jechuun hidda dhiigaa riformii keenyaa akka ta'e ni hubatama. Kanarraa ka'uudhaan tajaajila fooyyessuuf adeemsota gurguddoo sadii hordofnee yaalii gochaa turre. Adeemsinni tokko kallattii mootummaan olirraa hanga gadiitti nu kennu lakkoofnee hojiitti kun hojimaatota guyyoota abbaa dhimmaa kabajuu fi kabachiisuun ummataaf dhaqqabamaa ta'uun isa hangafaatii yaalaa turree jirra. Tooftan inni lammaffaan tajaajila mootummaa magaala keenyaa fooyyessuuf kallattii mootummaa keenya qabannee hojjechaa turre dijitaalessuudha. Tooftan inni sadaffaan yaadama ida'amuutiin fayyadamuun wiirtuuwwan kenna tajaajila iddoo tokkoo uumaa hundeessaa isa cimsaa deemudha. Haaluma kanaan waggoota darban yaaliiwwan gargaraa gochaa turree jirra. Wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo investimentii akka naannootti hundaa'e shaakaluudhaan hamma ta'e fooyyeensa akka agarsiisu gochuun danda'amee jira. Kaayyoon gaaddisa odaa Adaamaas tajaajila daran ammayyeessuun uummataaf tajaajila haqaa fi dhaqqabamaa ta'e kennuun magaalittii gama hundaanuu ceesisuufi jedhan. Muuxannoowwan dura qabnu qindeessuudhaan kallattiiwwan kennamasan haala keenyatti madaqsuudhaan waadaawwan galle kanas haala itti uummata keenyaaf ibsuu dandeenyu gurmeessuudhaan wiirtuu guyyaa har'aa ifoome gaaddisa odaa jechuun moggaasuun har'a shaakallii keessa darbee guyyaa har'aa ifoomee jira. Haala giddugala kanaa yoo ilaallu yaadota bittinna'an gara tokkotti kan fidu ummata keenya ofitti dhiyeessuudhaan ummanni walitti dhufee mootummaa isaa itti baruu kan danda'u sochii diinagdee magaalichaa hamma ceesisuu fi ummataa fi mootummaa walitti fiduu akka danda'u wiirtuu kanarraa giddugala kanarraa abdii guddaan kan eegamuu fi irraa barachaa dhufneedha. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa mootummaan naannichaa sadarkaa olii kaasee hanga gadiitti caasaa gurmeessee tajaajila barbaadamaa hawaasa biraan gahuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kaasanii kenni tajaajila gaaddisa odaa Adaamaa ifoomees mul'iftuma kanaa ta'uu ibsan. Caasaa sadarkaa magaalaa jiruu fi sektoroota adda addaa irra jirullee akkaataa tajaajila uummataatiif toluun tajaajilli karaa si'aawina qabuun akka kennamuu fi wiirtuun kenna tajaajila iddoo tokko akka ijaaramu ta'e haala kanaan hojiitti galamaa jira. Guyyaa har'aas moggaafama gaaddisa odaatiin kan mogga'e kun magaalaa Adaamaatti kan ta'aa jiru akka fakkeenyaatti kan fudhatamuu danda'udha. Kun sadarkaa biiroottis jalqabbii gaarii irra jira. Jiraattonni tokko yaada kennaniin deddeebii fi hiraara hin malle asiin dura abbaa dhimmaa irra gahaa ture hambisuuf tattaaffii mootummaan yeroo yeroon taasisaa jiru dinqisiifatanii fuuldurattis daran cimee itti fufuu qaba jedhan. Kakaleessa biiroo adda addaa keessatti oseenanii nama cuucansan dhiisanii teessoo wal maddii kaayamee hooggansi har'aa mil'uu tokko malee bilbilaan haasa'uu malee akka ollaa fi ollaan dhaga'utti uummata keenya keessummeessee galanni isaanii kateessifamee himamu kana mootummaa bilchiginnaa kanarratti dhufe kuni ammallee duuba deebi'uun qabu itti fufuu qaba. Tajaajila kun jammarame kutaa magaalotaa itti gad habu'u waajjira kaantibaa bichatti kun maaliif kana ta'anii rakkoo uummata keenyaa guddina magaalaa ilaalamee hayyoota as keessa jiran kan abbootii gadaa hundumaan mari'achuudhaan eegas immoo akka kutaa magaalotaa itti gad bu'u tajaajilli taasifame. Cilaancinni hin jira bul'inni hin jira haa ta'u akka amma yeroo kanatti galma ga'ee amma asitti kabajamoo kaantibaan kenna galma amma barbaadameetiin hin jedhe kana bilchiginnaa kana babal'isuu fi magaalaa keenya guddisuuf karoorfataniin nama boruu waan kana caalu argunu haa taasisu.